Suuraa kana namni hin beekne hin jiru. Anis bara sana gootummaa isaanii dinqisiifachuun profaayilii godhee ture. Bilbila namoota hedduu keessaa dhabamee hin beeku. Sirboonni qabsoo hedduun isaan hojjetamanii turan. Yeroo tokko tokko kunoo akkana jiraattee bara dagatamteetti erga duutee yaadatamta. Bara qabsoo qeerroo humnoota mootummaadhaan wayita dhaabbatan suuraadhaan kan mul'atan obbo Muhammad Hussein Turaa yookiin Abbaa Caalaan du'aan addunyaa kanarraa boqachuu isaanii dhageenye. Magaalaa Baalee Roobeetti waardiyaa mana barnootaa turan. Loltoonni yeroo sanaa barattoota hiriira ba'an irratti tarkaanfii fudhachuuf yoo dhufan kazaraa harkaa qabaniin dura dhaabbatanii gootummaa isaanii agarsiisaa turan. Suuraan isaanii yeroo sanatti marsaa hawaasaa irratti qoodamee namoota hedduu onnachiisee namoota hedduu fakkeenya guddaa ta'anii warraaqsa yeroo sanaaf beenzila ta'anii turan. Sana booda garuu akka hidhamanii turan dubbatama. Jaarsi gootni seenaa dalagan kun har'a boqotanii jiru. Seenaan isaan haa yaadatu malee maal jennaan? Rabbiin nama jannataa isaan haa taasisu jettu malee bira hin darbin.